Arusii magaalaa Asallaatti Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanatanii fi bara 1966 magaalaa Hoolotaatti kan cuuphaman, bara 1969 tajaajila yeroo guutuuf adda baafamanii hojjetaa wangeelaa ta'uun kan muudaman, yeroo ammaa kana waldaadhuma kanatti tajaajilaa kan jiran hojjetaa wangeelaa Laggasaa Lamuu. Magaalaa Hoolotaatti dubartiin Miiseelvin jedhamtu gara Gooftaa kan deemte isaan leenjisaa akka turte dubbatu. Isheen nu barsiisaa, leenjisaa, nu gorsaas turtee jedhu. Mishiinaroota biyya Fiinlaanditu wangeela kana na barsiisee jedhanii dhugaa ba'u. Erga tajaajila Gooftaa kanaaf adda baafamanii hidhamuun, reebamuun, beela'uu fi rakkinoonni garaagaraa irra ga'aa akka ture dubbatu. Barri suni bara rakkisaa ta'uun isaa namni kutatee akka Gooftatti amanu taasisee jedhu. Baadiyyaa keessa deemanii dhugaa ba'uudhaan namoota amansiisaa, barsiisaa turan. Namoonni yeroo sana wangeela hin amananne immoo dhagaatti darbachaa, arrabsaa, mana isaan itti tajaajilan irratti gubaa akka turan hima. Amantoota nuti amansiisne beelechuuf jecha midhaan isaanii horii jalaa tiksaa turanii jedhu. Wangeelli dhiigaan dhufe. Bara Yohaannis Cuuphatii eegalee wangeelli humnaan dhiibbachaa jira. Dhaloonni amma jiru kunis aarsaa barbaachisu kanfalee wangeela itti fufsiisuu qabaanis dhaamsa isaaniiti. Haati manaa isaanii Aadde Geetuun yeroo abbaan manaa isaanii tajaajilaaf adda baafamee hojii Gooftaa hojjechaa turetti isaaf kadhachaa maatii guddisaa turee jedhu. Keessumaa rakkoon baay'een osoo jiruu danda'uudhaan ana caalatti isheetu hojii wangeelaa kana hojjete jechuun abbaan manaa ishee hojjetaa wangeelaa Laggasaan amma irraatti iyyuu ishee eebbisu. Ani gama kootiin gara wangeelaatti kanan dhufe bara 1965. Bara 1965 biyya Arsiitan jira. Na dhukkubee warri koo warra qaallutti na geessanii si fayyisa jedhanii achi otoo hin jiru. Achittis fayyinni naan taane Waaqayyo mucaa tokko barataa kutaa 9 gara kiyya fidee inni dhugaa naa ba'ee achumaanan Gooftaa Yesuusitti amanee kanan amane biyya Arusii magaalaa guddoo Asallaa, magaalaa Asallaa keessatti amanee achumaanan biyya sanii dhufee hoolota kana jarri wangeela kana nama barsiisuu jiru jedhanii namoonni natti himanii hoolota dhufee akkuma hoolota dhufeen jaartii wayii biyya Finlaand irraa kan dhufan Miiseelvii kan jedhamtu namoota barsiisaa jirti. Anis dhufee itti dabalamee Biraanuu Gabra Mikaa'el faa namoota achitti wangeela barsiisaniin walitti dhufne cumaan baroomsa cuuphaa na barsiisanii laga hoolotaatti na cuuphane. Bara 1966 Gimbootii 13 cuuphame. Sanaan booda leenjii nuu kennanii warri fedhii qabdan wangeela kana baanee tajaajila warri jettan jennaanan harka baasee leenjii fudhadhee achumaan leenjii ergan xumureen booddee gara aanaa Ejeree lafa ganda maqaansaa Gorba jedhamutti na erganii achitti wangeela kana jalqabee. Egaa achitti tajaajilaa odoon jiru waldaa maqaan ishee Safara Gannat yookaan Gannat jedhamtu jala turre misiyoonidha isaanii warra alaa dhufeetu gaggeessaa. Achitti tajaajilaa odoo hin jiru egaa obboleessi keenya Fiqree Waldee namni jedhamu obboleettii keenya maqaan ishee Laga Ciqorichoo nama jedhamtu wajjiniin obboleettiin tokko ganda masanii deemtee Finfinnee dhaqxee ishii amansiisanii ishii natti kennuu fidanii dhufanii barsaa rakkinaa halkan malee guyyaa tajaajiluu danda'amu. Halkan fidanii warra ni tajaajilu sanitti maqaan ishii Abbaba Ciqorichoo jedhamti. Obboleetti Geetaachoo Qorichoo fa'i ishii natti kennanii ishii barsiisii cuuphitii kiristaanotatti makinaan jedhanii isaan immoo hincinnii buunee fira keenyaaf dhugaa baanaa yoo Waaqayyo achi nama nuu kenne isaanis dhaqxee nuu barsiiftaa jedhanii waadaa naa galanii achumaan wajjumaan bullee ganama Waaqayyo abjuu naa kenne nama kana sii kenne inni akka Aroon sii ta'a ati akka Musee taata
biyya kanarratti wangeela hojjettanaan jedhe waaqni jedhee natti hime Fiqireeni. Achumaan dhufanii dhugaa ba'anii dhaadhafaa Geetaachoo fa'aa amansiisanii nama arganneedhanii xalayaa naa ergane Gorba odoo hin jiru. Xalayaa naa erginaan anan biyya kana dhufee asuma dhufee warra badhaadhaa kana dhufee warra Geetaachoo dhufee namoota walitti qabee barsiisee wangeelli hin cinnii kan seene bifa kana kanaani. Tanaan duras gaafii kana fakkaatu irratti deebii kana fakkaatu kennee jira. Biyya kana wangeela akkanatti seenee anis gama kiyyaan akkasittan gara wangeelatti dhufuu danda'e. Wangeelaaf kanan ba'e bara 1969 naa kadhatamee abbaa wangeelaa jedhamee ba'ee ergasii amma ammaatti umriin koo waggaa 74 ga'u kanatti wangeela kana baadheetuman deema. Har'a wangeela lallabuu ergan calqabee waggaa 47ffaa seene. Meettarratti waan nurra ga'e keessaa manallee nurratti gubaniiru. Warri abbaa daakaa suni mana nurratti gubanii jiru. Garuumtuun gubanne horiin isumtuun gubanne namni sin ba'ee kun keessa dabarre. Kan biraa haati manaasaa gaafa jalaa deemtu hin barbaadin jenneen taa'i jennee numa taa'i. Garuu booda abbaa ishiitu ittiin kadhatee fidee galche. Abbaan ishii fidee galcheetu waaqa amanattee haftee haati manaa gurbaasanii. Kan biraa warri baadaa kan immoo gaafa masqalaa horiin keenya minaa warra fakkansaa dheedanii jedhaniit guyyaa masqalaa waaree facaasaa xindii sadii garbuu daraareetti horii naqanii minaa tiksan pheenxee ittiin beelessinee biyyaa balleessina jedhanii. Gurbummaan isaa immoo cimaa wayiitii himatee hamma amboo ga'utti deemee warra abbaa daakaasa waaqayyo nu gargaareera nu waansee afaan qabachiisee jaarsummaadhaan qabame. Haati xajjuu sun dhuftee kutaa ishii lafa haftee sagaddee kaasaamee kutaa kana kaasaa jedhaanii jennaan hin waa taa'u inni. Kutaa warra abbaa daakaa afame achumaan birriin bara sanii gaa birriin 2,000 birrii guddaadha. Gatii minaanii gatii xaawoo herreegne birrii 2,000 haadha xajjuutirraa fudhanne haadha abbaa daakaan dalagdurra. Kanatti warri abbaa daakaa mo'ame. Wanni nan isa gargaare maatii guddisuudhaan isaa kadhachuudhaan biyya dhaqattee eebbifamee waaqayyo hamaarraa isa eegee wangeela kana dhaloota biraan akka ga'u anan isaa kadhadhu jechuudha. Kanaan anan isa gargaare. Beelli jira, daara dhabuun jira, baay'eetti daa'imni daara dhabuun jira. Kana hunda keessa nu dabarsee waaqayyo kana fidee bakkee kanaan nu ga'ee saba hamma kana ga'u kana dhallee jilba keenyatti waaqayyo fuulduratti daraa kennine har'a saba kana hoggaan argu gammachuusaa ammana jedhama. Maqaan isaa eebbifamu. Hojjetaa Wangeelaa Shifarraa Kabbadaa bara 1980 iddoo wangeelli itti dhagaamee hin beeknetti namni tokko dhugaanatti ba'ee nama nadhee nama dhugaanatti ba'e sana battaluma sanatti qabanii hidhan jedhu. Waa'ee yeroo sana akkanatti dubbatu. Yeroo sana dhokadheen caakkaa deemee ganamaa hanga galgalaatti waaqayyoon gooftaa koo kadhadhee gala jedhu. Luka isaaniitiin baadiyyaa aanaa meettaa roobii meettaa walqixxee fi aanaadhuma kana keessatti dhugaa bahaa lallabaa fi barsiisaa turan. Obbo Geetachoon lafa naa kenneen mana citaa irratti ijaarradhee keessa taa'ee wangeela lallabaa ture jedhu. Yeroo baadiyyaa garagaraa deemanii dhugaa ba'an namoonni arrabsoo jibbisiisaa dubbachuun nama saalfachiisuun kiristaanummaa arrabsaa akka turan dubbatu. Dhaloonni sagalee waaqayyootiin hafuura qulqulluu fi kadhannaadhaan walitti hidhamuun akka waaqayyotti maxxanu dhaamsa dhaamuuf. Mucaan wangeela natti mee nama sakkaree dhugaanaa ba'ee gooftaana fudhachiise inni hoggasuma irratti beekamee qabanii mana hidhaatti geessanii biraa fuudhanii deemanii ani kophaa kiyyatti hafee torban 2 keessattan waan jedhee kadhadhuyyuu hin beeku macarrashaa gaafan gaafadhu akkana jedhe maal jedhee waaqa kadhadheen jedheen callisiituma waaqayyo haa galatu tamasgeen jedhinaan jedha wanna biraa wanni hin beeku hin jiru ani jilbiiffadhee tamasgeen galanni siif haa ta'u waaqayyo jechuudha utuman kana jedhu torban 2 keessatti hafuura qulqulluudhaan guutame waa'ee hafuura qulqulluu inni beeku hin jiru hooqa haaraa gaafan dubbadhu maaltu natti dhufe maali gudiin akkanaa jedhee tanan nama raachee deeme mucaasin jedhee tanan bitaa natti gal kakuu haaraa ammoo naa kenneera kakuu haaraa sana gaafa Maatiyoosi calqabee amma mul'ataatti dubbisu
qooqa namni anatti amanatu qooqa haaraa dubbatu kan jedhu sanan argadha. Alla kennan taragaaga'e bakka waaqa biraa kun waaqa biraa naa kenname jedheen taragaaga'e. Sanaan booda bara 1979 haadha manaa kiyya wajjiniin walitti dhufnee mugariin hojjechaa ture achitti walitti dhufnee wajjiniin gaa'ela godhannee oduma wajjin jiraannu bara 80 odoo gooftaa namanatin dura ishiin walitti buunee daa'ima tokko deessee turte mucayyoo ishee hangafa bakka narraa deeme dheetan mucayyoo baachisee hanji'a afurii mukkana ofirraa ari'ee ishiin hin deemte biyya ishiitti galte ofirraan ari'ee hin deemte ani an biraa fuudhu nama oduman qobbaa jiru wangeeliin harraan ba'e Iyyesuus dhufee jidduu seene gaafan waa'ee wangeelaa Yesuus amanadhu gaafa wangeelaa argadhu waa'ee dubartii fuudhuu qaxii na keessaa cite dubartii an biraa fuudhu na keessaa bade kaataa kanaan odoon jiru baay'een turre ji'a odoon guutin ari'atamni narra ga'ee naara beebiya sanaa fi gara hincinni kan obboleecha abbaa kiyya ture abbabaa beebee jedhamaa gara isaan dhufe sattan baqadhee inni immoo nama amanataa mootii oduun hoggasuusa dhaga'ee innis na aree mana hoolota kanan bahe mucaan wangeela nama sakkare maatii biran dhaqee achi torban lama taa'e gandis achiin qabaleenis achiin ari'an yaa gooftaan jedhe amma biyya ari'ame tokkodha fira biraasii ari'ame obboleecha abbaa kiyya bira hoolota ari'ame amma lafa seenuun dhabe bakkan seenuun dhabe akkanan jedhe karaarra dhaabbadhe gooftaa Yesuus Kiristoos amma echan seena kaa echan dhaqa si qabadheen bahe siin jedheen bahe gooftaa Yesuus Kiristoos allaatti halkan baate ta'eera iddoon qubadhu dhabe maallatti himtan jedheen waaqayyoon dhaabbadhe karaarratti mimmaan buuseen kadhadhe hoolota karaarratti waaqayyo akkas naan jedhe gara hincinniitti gara obboleecha abbaa keetii echuma kee bira achuma deemi naan jedhe indee gooftaan ari'ame akkamittan deeman jedhe dhaqii ani sii qopheesse naan jedhe qaxxitaa ganna keessa yeroon suni sanee keessa asan dhufe gaafan dhufee ol seenu echaa deemtamaa dhufteedhan ji'a sadii bichaa simbira tura bakkuman galgala bichaa ciisu bakkuman cinaachan galgala ciisu wannan nyaadhu sinin rakkisu guyyaa caakkan oola sinin rakkisu ciiseetuman galgala mogguman ciisu bakkan ciisu naa kennaa hin jedheen nyaata ofan dandaa birri 85 xurataa 85 argadhaan xurataa mootummaa na mure sanaan booda homaa rakkoon hin jiru taa'e naan jedhan nan dura naari'a waaqayyo qopheessa natti dubbate waan ta'e nan taa'e ji'a sadii taa'e kophaa kiyyachi gooftaa amanadhee amantoota iddoo kanaa hin beekne waliin barre akkattan deemee guyyaa tsalliyaa hojjaa turaatii amma sanbata guddaatti amma sa'aatii 9tti soomsalooti naan tsalliya kakuu haaraa sanaan qabanan dubbifadhaa akkaataa kanaan odoo jiru waaqayyoon magaala kana keessatti obboleewwan akka jiran amantoonni akka jiran waaqayyoon walitti na fidee eenyu walitti na fidaa Pastor Biraanuu wajjin walitti na fidanii waa'een koo dhaga'ame isaan na waamanii mana gaashii badhaadhaa keessatti almaas biratti na waamanii mana keessatti na waamanii na dubbisanii gooftaa amanadhee akkam biyya ari'ame akkattan dhufe amma akkattan jirutti hime isaan arraa jammartee bakkaati miseensa keenya nu wajji waaqessanii na simatanii amantootatti nama kan galanne waaqayyoof ta'u. Sanaan booda egaa kuni bara 81 waaqayyo natti dubbachuu eegale waamicha wangeelaatiif waaqayyo natti dubbachuu qabe inni waaqayyo natti dubbate keessaa tokko dhokannee teenyaa akkuma beekamu yeroo sana yeroo dhokannee teenyudha addis katamaa mana namaa keessa hin jira manni mataa kootii homtuu hin jiru akkuma kana immoo waaqayyoon ani amma haadha manaa godhachuudha fuudhuudha baay'ee qophiirra hin jira kadhachaa jira barbaadan jira waaqayyo kanuma keessa ta'u hin jiru haati manaa koo saayii deebitanii wajjin jiraattanii waaqayyo abjuudha natti agarsiisa. Ishiin hoggan amma hoggaa guunne kaa ishiin hoggan horii hundiddu akkam ta'e taa kun hin ta'u jedhee taanaan fudhachuu hin dandeenye waaqayyo natti dubbate sanaan booda waaqayyo galannaa ga'u ishiin qaxxitaa daa'ima fiddee dhufte as mana obboleessa baakiyyaa abbabaa san hin beekti as dhufte ishiidha wal agarree maal gochuu dhufteen jedheeni daa'ima sii kennuu dhufeette daa'ima bichaa mootii ani siisnaa simadha waaqayyoon wajjin jiraattu naan jedheen bara 82 keessa sanaan booda tajaajilli koo mul'achuu qaba ayyaanni irraa mul'achuu qabe qaxxitaa 84 meettaatti bayinaan jedhan waaqayyo mul'ata meettaa naa kenne laga roobii lafa raasa jedhamu seexanni biyya qabee alli namaa iddootti rakkatu tokkotti na baase biyya laga roobsanitti wangeela lallabuu qabee namoota waaqayyo naa kenne achirraan darbeen qaxxatootti darbee achitti waaqayyo namoota naa kenne waldaan hin dhaabbate sanaan booda isarraan darbee
namni tokko Alamuu kan jedhamu wangeelaa Laggasan hin beeka. Namni kana iji isaa dhukkubsata shufeera. Akkatti wangeelli karaa beekattee kana seenan sinitti hima. Namni kun iji isaa dhukkubsate iji isaa takkattiin jaamte hospitaalatti fayyuu hin dandeechu jedhaniin. Sanaan booda hin dhufe inni keessa amantoonni akka jiru beekee dhaga'ee dhufe. Anaaf isatu walitti dhufe nan gabaabsa. Wangeela nama nuu dhufe isin nama wangeela nama amansiistanii nama barsiistan naan jedhe. Gumaa rakkoon hin jiru hin amanantaa gooftaan jedheen gooftaan nan amansiisee mana gaashee badhaadhaatti itti fuudhee dhaqeen achitti calle'ee fi Waaqayyo battaluma yeroo sana ija isaa bane. Hafuurri hamaan irraa ba'e battalumatti iji isaa baname hin gammadee waan ta'uu dhabee maaloo bakka hoteela dhaqna maaloo hin nyaanne dhugnaan hin gammade naan jedhe anaa mootii Waaqayyotu godheen jedheen inni hin galee obboleecha abbaasaa waggaa 7 kan itti illee irra ciise. Gaafa mucaan kun Alamuun kun iji isaa fayyee argu Alamuu edeen ansi fayyise feentan si fayyisa anas na fayyisa makiinarra na godhi na fuudhii deemedheen isaan konfiraansii mana Geetachootti godhame wal guuranii obboleechi Fiqiruu waan jedhamu dalaguun jira wal guuranii fidanii gooftaa asitti amanatanii waldaan beekattee akkaatu gooftaa. Wangeelli achitti galee waldaa guddaadha beekatteen galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela wana kaatti na baasee meettaa keessatti shinoo keessatti as gaattiraatti immoo obboleettiin Geetachoo an jedhamtu hin jirte obboleettii Geetachoo fa'a haadha Nugusee Gazzuu ishiin nama natti hin didde maatii keessaa inna mucaan ishii dhibee gaggabdootu mucaan tokko qabame xiqqaan dhibee gaggabdoo kanaan qabame baay'ee wajjin tasa qaayyate baay'ee wajjin dhibbatte bakka ishiin hin deemin hin jiru. Sanaan booda warra Geetachoo ta'an ture ani mana citaa tokko achitti ijaarradhe Geetachoon iddoo naa kenne jechuudha. Ani immoo wangeela lallabaa dhugaan fa'aa baay'ee bakka chochii afuratu ture na naan booda maaloo mucaa kana naa tsallii fi naa fayyu rakkadhe wajjin dhibbadhe naan jette yoo ati amanatte malee ani hin fayyun jedheen mucaan daa'ima waan ta'eef homaan beeku waan ta'eef amantii keetiin mucaan kee hin fayya fayyi amani ati maatiin kee hin fayyitu waan jedhu dubbii waaqa akkaatti sii ta'an jedhe ani homaan ana malee hin ta'u kanaafuu maalan godharee abbaan manaa koo naariya tidaarii niika murteessi waaqni si gargaara tidaarii keetis niiktu hin jedheen galtee mari'attee garaa ishiitti murteeffattee mucaan dhuftee torbee sanatti mucaan ni amanate ishiinis ni amanate mucaan satat jennaan fayye galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma abbaan manaatis maatiinis hundumtu gara gooftatti dhufanii gaattiraa mulu wangeelii immoo wangeela akkasitti seene galanni Waaqaaf haa ta'u. Akkasuma tumtuu akkasuma seebaayeelaa dadinoo kan jedhamu gammoojjii iddoo adda addaatti wangeelli haala dinqii ta'een babal'atee waldaa tana Waaqayyoon guddattuu odoo taatee jirtu guddisaa turte jechuudha. Aaxibaa odoo hin ta'in meettaa keessatti ada'aa keessatti baadiyyaa keessatti guddisaa turte waldaan tun Waaqayyoon waldaa tana haala dinqiin guddisee ani garuu rakkina nani keessa darbee maatii kee wajjin haadha manaa kee wajjin hoggaan tajaajilu rakkina hedduu jira beela jira hoggaa ja'a odoo waldaan homaa qallama naan kafalin tajaajileeraan birrii 85 qaba birrii 85 akkuma sanitti ta'etti jiraanne tiraanspoortiin irree makiina nuun kafalamu asiidhaan karaa jawwisaati luka kiyyaan baccee ganna asii luka kiyyaan kutee qaxqaxoo deeman ture inna akkaataa kanaan tajaajilee gaafa nachi tajaajilee galu ijoolleen koo lama dhibamtee na eegde ishiin wajjin dhibbatti bakka wajjin cannaqamte garmalee ishirratti hangatee deema gara ijoollee 5 qabna inna ijoollee kana hoggaan galuu dhibamaaniiru ijoolleen bakka ishiin abdii kuttee maalan mucayyoon irra ture bakka du'a ishiitu eeggamaa ture echatti awwaalle jedhanii amantoonni baay'ee rakkachaa turan baay'ee gaddaa turan du'a malee homaa fayyina ishiin eegne ture inna maalan godha mucaan kunis kinoo dhibamee maaloo dhiibbuu naa barbaade nyaan jettee qanii gabaatitti naa barbaadettee haadha faantu an jedhamtu jiru isaan boqotanii gara gooftaa isaaniin dhidhiibu ture isaan gabaatti dhaqee argee tanan ittiin himu bakkaan jedhe gizoonni dhufanii dhidhiibu waan ta'eef ittiin himu Waaqayyoon waan fe'aa galu ijoollee kana lamaanuu Waaqayyo ajjeesuu barbaade fudhachuu barbaade haa fudhatu yookaan fayyisuu hin danda'a waaqni dheetan itti dhiisee galgala manatti gale haadha faantu argitee naa waamtee naan jette argalleedha ittiin himne naan jette maaliif hin jedheen maaliif naan jette qanumaan dhidhiibsina deengadda gaattiidhaan buute dhaqxee achitti dhidhiibsiste ammas akkasuma waaqni yoo nuu fayyise hin fayyisaa yoo du'an erga tokko fudhate bakka Waaqayyo akka jaalate haa ta'u garaa muradhen jedheen maal rakkatte ati wangeela tajaajiluu dhabde torban lamdeechee tanarratti gatte anatu wajjin dhibbattatti nan boo'e mimmaan buuse Waaqayyo waan godheen sinitti midhaan hin nyaatan daa'imni kun amma ammaatitti
ani sadi bulan odoo midhaan hin nyaate takkammaa turteerte bakka baay'ee mana hakiimitti hidhannee waan dadhabnee ishii du'a bichaa eegde. Sanaan booda maal akka godheen sinitti Waaqayyo gaafa kana jedhee akkaatti murteessee waaqarratti gatu ganama ijoolleen dhibamtan sun ijoolleen dhibaman sun gaasheedhaan maaloo midhaan nuu kennaa jedhan ijoolleen lamaan wal jedhanii tarii sa'aatii 12tti maaloo saayiti maaloo ijoolleen fayyite kaayitoo maaloo midhaan kenniif hin jedheen kaate maalan godha kaawwatii waan shiroo badhaabbatii kenniif sukkuumitoo shiroodha waliin makitoo biddeen hin jedheen kaatee biddeen kennitee gixxiin godhanii ijoolleen midhaan nyaatanii hin beeku nyaatanii saataatti jennaan algaarra waluma fayyane galanni Waaqayyoof haa ta'u kan eebbifame haa ta'u akkaataa kanaan rakkina guddaa dabarsinee wangeela garuu gooftaa wajjin jiraachuu garuu Waaqni nu murteessine dabarree dhufne jechuudha. Waaqayyoon immoo dabarsee haamaattis hin kennine hin duunes akka garuu akka du'aatitti dhibamu turan garuu Waaqayyoon immoo isa nu gargaaree Waaqayyoon ijoolleen kunis takkafaa cufaa bakka itti awwaalluun jirru jedhaniituma warra Geetaachoo turre awwaalan qabnu eechatti awwaallaa jenneetuma waa'ee awwaalaati malee hin fayyite inni yaadne achuma mucoon sunis immoo fayyite amma mucoon sun nama guddoo taateerti Waaqa galannaa ga'u Waaqayyoon akkasitti nu gargaare. Tajaajiltoota gatii gurguddaa baasuun tajaajilaa turan keessaa Paastar Biraanuu Gabra Mikaa'el barumsa isaanii magaalaa Finfinneetti faranjoota irraa barachuun beekumsaa fi dandeettii addaa kan qabanidha. Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii kan amanatanis achuma magaalaa Finfinneetti. Abbaan koo yoona jibbees na haa jibbu yoona ari'ees yaa hari'u malee ani Yesuus hin dhiisu jedheen murteeffadhe. Amanee ergan hafuura qulqulluudhaan guutamee ba'aa guddaatu natti kenname. Bara 1978 eegalees yeroo guutuu kennee tajaajiluun itti fufe. Erga gara magaalaa kanaa dhufanii amantootaan wal baraniis tajaajilaa wajjin jajjabaachaa akka turan dubbatu. Tiksee waldaa ta'uunis muudamanii nama tajaajilaa turan. Yeroon tajaajilu hojjetaa wangeelaa Laggasaa Lamuutu gara afaan Oromootti naaf hiikaa ture jedhu. Yeroo hojjetaa wangeelaa Laggasaan hin jirre immoo haadha manaa isaa Aadde Baqqaluun isaaniif hiikaa akka turte ni yaadatama. Wangeelas lallabaa turte. Isheen Waaqayyo irraa mul'ata fudhachuun kadhannaadhaa fi ijoollee guddisuudhaan tajaajilaa akka turan himan. እኔ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። አባቴ የኃይለ ሥላሴ ወታደር ስለነበረ ለጡረታ ወደ መሃል ሀገር ከኡጋዴን በጡረታ ወደ መሃል ሀገር ሲመጣ እኔን ከገጠር አምጥቶ ነው ትምህርት ቤት ያስገባኝ እና ስድስተኛ ክፍል ስደርስ ነው ወንጌል የሰማሁት። የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ወንጌል የሰማሁት። አዲስ አበባ እንደምታውቁት ሁሉ ነገር አለ እና በጣም ውስጤ ይነካ ነበር ስሰማና እድሜ 14 ዓመት ነው። ጌታን የተቀበልኩት በ18 ዓመቴ ነው። አባቴ ኦርቶዶክስ ስለነበረ ይሄ የሚወራው ይሄ የሚባለው ነገር እውነት መሆኑን ቼክ ለማድረግ በጣም እንጠራጠር ነበርና መጽሐፍ ቅዱስን በጣም እመረምራለሁ፣ ሰዎችን ደግሞ እጠይቃለሁ እና በዚህ ሐሳብ ውስጥ እያለሁ ለመወሰን በጣም ተቸገርኩኝ። እየገባኝ መጣ። የፕሮቴስታንት እምነት ትክክል እንደሆነ ውስጤ ተቀብሏል። ነገር ግን ለመወሰን አባቴ ፈራው። አባቴ አክራሪ ስለነበረ ወታደርም ስለነበረ በጣም ፈራሁትና ያው በሁለት ሐሳብ ሆኜ ቆየሁ። በኋላ ግን እየገባኝ ሲመጣ በቃ አባቴ ካባረረኝም ያባረኝ፣ ከጠላኝም ይጥላኝ፣ ካባረረኝም ያባረኝ፣ ያመንኩት ጌታ አይጥለኝም ብዬ ወሰንኩና ጌታን ለመቀበል ወሰንኩኝ። ግን ውስጤ ብዙ ይፈራ ነበር፣ ምክንያቱም ብቸኛ ነኝ። ነኝ ከአባቴ በስተቀር ሌላ ዘመድ የለንም። አባቴ ድሃ ነው፣ እንደሚታወቀው ደሞዙ 60 ብር ነው። ቤት ውስጥ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ እና የመጨረሻ ልጅ ስለሆንኩኝ በእርግጥ አልተራብኩም። ነገር ግን ያው ከእጅ ወደ አፍ ነው የምንኖረው ኑሮ እና ስለዚህ ሌላ የሚረዳ ሰው ስለሌለ አባቴ ቢያባረረኝ ምን ሆናለሁ ብዬ በጣም ጸልይ ነበር። በጣም ሌትና ቀን ነው የምጸልየው፣ ምክንያቱም ሌላ ተስፋ ማደርገው ሰው የለምና። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ ያለው እግዚአብሔር ተናገረኝ። እግዚአብሔር በህልም ተናገረኝ። ወንጌሉን ሰምቻለሁ፣
የሰማሁትን ወንጌል የሚያጸና ነገር እግዚአብሔር በህልም ተናገረ። ምንድነው እግዚአብሔር ያሳየኝ ነገር? ከምስራቅ ወደ ምዕራብ በከፍተኛ ፍጥነት የሚሄድ ነገር ያለው ችግር ነው የሚያደርሰው። ያ ነገር እሳት ይመስላል፣ እሳትም አይደለም። በረዶ ይመስላል፣ በረዶም አይደለም። በቃ የተደባለቀ እሳት፣ በረዶ፣ አውሎ ንፋስ፣ ማዕበልም ልንለው እንችላለን። የተደባለቀ ነገር ከምስራቅ ወደ ምዕራብ በከፍተኛ ፍጥነት ይመጣል። እኔ ደግሞ ሞትን እፈራለሁ። ከድሮ ጀምሮ ሞትን በጣም እፈራው። ስለ ሞት ማሰብ ከጀመርኩኝ እንቅልፍ አይወስደኝም። እውነት ለመናገር እውነት እኮ ነው። እና በጣም ነው የምፈራው ሞት። ይህን ነገር እያየው ሳለ አዲስ አበባ ነው ውሃ ቀዳ ተብዬ ቧንቧ ስር የብረት ባሊ ደቅኜ ቆሜ እመለከታለሁ። ውሃ ትንሽ ነው የምትወርደው። በአንድ ጊዜ ፏ ብሎ የሚወርድ ውሃ አለው እና ውሃ እስክትሞላለኝ እየጠበቅኩ ሳለ ያ አስፈሪው ነገር ከመቅጽበት እኔ ጋር ይደርሳል። ልክ እኔ ጋር ሲደርስ እኔንም ዘርሮኝ ሄደ። ሞትኩኝ፣ በቃ ሞትኩኝ፣ አለቀ፣ ሞትኩኝ። ህልም ነው ግን እና በደረቴ ነው የወደኩት። አወዳደቄ በደረት ነው የወደኩት እና ከዛ በኋላ በቃ ደንግጬ ብንንስል ህልም ነው ለካ። እኔ የሞትኩ መስሎኝ ነበረ። ለካ እውነተኛው ሞት ሳይሆን ህልም ነው ነገሩ። ከዛ ብንን አልኩና በቃ የመጨረሻ ውሳኔ ጌታን መከተል አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። እዛው ተንበርክኬ በቃ ጌታ ከዛሬ ጀምሮ ብኖርም ብሞትም አንተን እከተላለሁ ብዬ ጌታን ተቀበልኩ። እንጭኒ የመጣሁት 78 ነው ማለት ሙሉ ጊዜን የሰጠሁት 78 ነው እና በመጀመሪያ እንጭኒ ከመምጣቴ በፊት ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄጄ ወንጌልን ለማገልገል ሞክሬያለሁ እና ሻሸመኔ ሄጃለሁ፣ ግንደበረት ሄጃለሁ፣ ሰላሌ ሄጃለሁ፣ ገጠር ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። በእግሬ የእግር መንገድ እየተጓዝኩ ማለት ነው። ባለቤቴ ጅማ እያለች ምክንያቱም እኛ ምንም የምናርፍበት የምንደገቡበት ነገር ስለሌለና 5 ልጆች ስለነበሩን እሷ 5 ልጆች ይዛ ጅማ ብቻዋን ትቻት ነው የወጣሁት። ጊዜው የደርግ ዘመን ስለነበረ በደርግ ዘመን የመንግስት ስራ ለቆ መሄድ ያስጠይቃል። ጀርባው ይጠና ነው የሚባለው። ምን አስቦ ነው? የየትኛው ፓርቲ ደጋፊ ሆኖ ነው? እንደ ሽፍታ ነው የሚወሰደው፣ እንደ አመጽ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ እሷን ጥያት እኔ ጠፍቼ ነው ከጅማ ያወጣሁት እንዳያስሩኝ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ 78 መጣሁኝ። ሆለታ አረፍን። ሆለታ ካረፍን በኋላ እሷ ቤተሰቦች ጋር ማለት ነው አማቾቼ ጋር 5 ልጆች ይዘን አማቾቼ ጋር ገባን። ያ ከባድ ጊዜ ነበረ ለኛ። ምክንያቱም 5 ልጅ ይዞ ለሰው ሸክም መሆን በጣም ከባድ ነው። ግን እንጸልያለን። እሷም በጣም ጸልያለች፣ የጸሎት ሰው ነችና ከዛ በፊትም እግዚአብሔር ጸሎት ስላለ ማመዳት ለጊዜው ሰዎች ቢያግረመርሙም እኛ ጌታን ተስፋ አድርገን ጌታን እንጠብቅ ነበር። ከዛ በኋላ እንጭኒ አማኞች አሉ ሲባል ሰማንና ወደ እንጭኒ መምጣት ጀመርኩኝ። እየመጣው ሳገለግል ለገሰን አገኘሁት፣ ፍቅሬን አገኘሁት፣ ፈለቀችን አገኘኋት። ከነሱ ጋር ተዋወቅን። ከጅማ የመንግስት ስራ ለሙሉ ጊዜ አገልግሎት ትቼ እንደመጣ ነገርኳቸው። መሸኛ ማምጣት ትችላለች ስሉኝ አሁን አመጣለሁ አልኳቸው። ከዛ መሸኛ መጣውና አቃቂ ሙሉ ወንጌል ገቢ ያደረኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ከለገሰ ጋር ከባለቤቴ ጋር እንድናገለግል ተፈቀደልንና አገልግሎት ጀመር። እንደዚህ ነው እንግዲህ የጀመርነው። እዛን ዘመን የምናገለግለው ጌታቸው ቆርቾ ቤት ነው። ምክንያቱም ሌላ ምርጫ የለንም። የደርግ ዘመን ነው፣ ስደት ነው፣ መንግስት ይቃወማል፣ ህዝብ ይቃወማል። አንደርግራውንድ ነው የምናገለግለው። ስለዚህ ተመቸም አልተመቸም እዛው ቤት ውስጥ ነው የምናገለግለው። ቤቱ እየሞላ ሲመጣ ግን ጥያቄ ተፈጠረብን። ይህንን ህዝብ ቤት ነው የምናደርገው፣ ምንድነው የምናረገው ብለን ስናስብ ለገሰ ያስታውስ እንደሆነ አላቅም፣ እዛው ጌታቸው ግቢ ውስጥ ቤት ለመስራት አሰብ። ታስታውሳለህ ለገሰ? ቤት ለመስራት አሰብ። ሰፋ ያለ ቤት ለአምልኮ የሚመች ሰፋ ያለ 30-40 ቆርቆሮ ብንሰራ ብለን አሰብ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ያ ስላልነበረ የተሻለ ቦታ እግዚአብሔር አዘጋጀልን። ከዛ በፊት ትንሽ የምጨምረው ነገር ምንድነው? እኔ ጌታን የተቀበልኩት 1958 ዓመተ ምህረት ነው። ጌታን ተቀብዬ በአመቱ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት። መንፈስ ቅዱስ ከተሞላው ጊዜ ጀምሮ ነው ልቤ ውስጥ ሸክም የገባው። waaqayyo ka wasansiisee lafa irratti inni fuudhan jedhe hojii kanan barbaada jedhe
hundaa nagachiisisee warra kadhannu wajjin natti dubbate namoota gurguddoota hin deemtaa naan jedhan hin deemuun jedheen gaaf kaan oduman ta'e jilbiifadhee calli'u daandii hoggaan deemuun arge jimma nan jaaladhaa na keessaa ba'e jaalalli jimma samooluma san ka'eetan dhufee olota turre asii immoo hincinni fiqireen kootu tajaajileedheeni as deddeebi'aa turre lafa tana hodhuunu lafti tuni qoree ol jedhanii ilaaluun hin danda'amu keessa jiraachuudhaan hin danda'amu kadhannaa ginii gooftaan kadhannaa naa kenneena halkanii guyyaa ol hin jedhu nan kadhadhaa nan kadhachiisa namoota walittan qaba bakka bakkatti akka kadhannuun taasisaa halkan taa'een buluu imimmaaniin na kadhachiisa lafa tana amma dhiqamutti isa kana naa kennee na erge waaqayyo iddoo kana turmaata keessatti oduma kadhannu waaqeffannaan tokko mana Geetaachoo tokko mana badhaadhaa Midirbeetitti kadhanna lafa umtuun jirre lafti suni namni afur hoggaan dhufu mana afuritu jira mana arfan kana keessatti warri jirru sun walitti qabamnee kadhannaa oduma jennu waaqayyo nu baay'ise gini rakkinni ittuma cime ana bara san keessatti daa'imin naalaa kuftee akkuma amma jedhame dhukkube torban lama markaraa wajjin taqabbale anittiin akkamtiin hin jiru an nyaatan ijoolleen hin jiru gizee tokko birri shanoo dhufte ishiin guddaadha daabboon ittiin bitamu waldeenyi iddoon jirtu kwa waldeenyi waliin qabanne rakkina guddaatu jira amma daa'imni sun dhibamnaan ittiin dhibamtiin nurree hin dhabne gandamni hin jiru booddee koonfiraansii irratti fiqireeffaa walitti qabamanii waaqni beekadha kophaa keenyaa kan taane namoonni xinnaadha namni xinnaan sun odoo kophaa ta'anii rifatu waaqni beekaa waan ta'eef koonfiraa irratti daa'imni sun arrafte hoggaa ishiin arrafte akkas naan jedhe hin booyin sabni koo xinnoodha hin bittinnaa'a amma oboochi kanaafuu zim jedhi gatii kee dhabda naan jedhe ishiin jedheen fudhatanii warra badhaadhaa fidanii achis saaxiniin hojjetame awwaala akkasumatti isaan waan gurguddaa warri cimoonni waan jiraniif shaffananii baay'ee rakkina guddaadhaan awwaalichi raawwatame isa booddee siddatiitu jira caaltuu kan jettu takka sinduutee siddatii guddaa kana hin jenne mana kiraa fudhanne san keessaa irree gannu baasan aabaa mana kana keessaa namichi akka seexanaa akka daabiloos halkaniin rafaa guyyaa hin barsiisa bakka warra du'aa sanitti gaafii gasa ifaan hin dhaga'u maamiree dameen jedhamu tokko maqaarree dhabuun barbaachisu manta san amma booddee nu bariisan abbaan manaa gaashigee doktorii manaan nu kenne dhufee halkanisa caqacaqanii ganama dhufee mana kana edenarra bulanii gannu lakkisaanaan jedhe idimee torban lamaa nu kenni jedhe torbanii nu kenni jedhe maaliif kadhannaa na barsiise kadhannaan akka raawwatamu immoo amantiin qaba du'a irratti na caqqansiise magaala kana keessatti koonfiraansiin irree godhame guyyaatu lama sadiis haa ta'u distiin qabnu waxee hojjechaa oola kun hunduu maali jechaadha wangeela guuraa yoo qabaatan deemetan guura maaliif yoo jedhame kiristaanni sana himoti wangeela jedhetan deemee guura obboleewwan rakkina yoo qabaatan deemetan hirmaadha kana hunduma keessatti gooftaan baay'ee na barsiisee na dabarse rakkinni immoo katamaa kana keessatti ture halkan manatti siddatii san booda ergaa mana san keessaa nu baasanii booddee inni nu kenni sun manaa ba'a jedhee baane ijoollee kaan aqaaqitti fudhatanii kaan gonfaanfaa fudhatanii kaan warri badhaadhaa fudhatanii mucaa tokkicha bichaan na biratti hafe isa baadhetanii har'a achan bula boru mana Geetaachoo tan bula guyyaa zooree tan immoo mana Geetaachoo bulammoo akkasitti dabarsine booddee warra aqaaqiin waaman Addis Ababaa deemne jaarsa waldaati namni tokko achi deemna naan jedhe achi deemna siddatiin asitti karra kana duratti sirbuu rakkina guddaadha baay'ee rakkina guddaadha inni an dhumaati amma achumaan achi dhaqnee rakkina simbira jiru dhageenyee jirra baay'ee nutti dhaga'ame nuun jedhe achi na bira bultan malee nuun jedhe achi buldee achitti galgala hin deemnennaa hin deemtanii nuun jedhe waaqni lakkaa waan guddaa isa keessa kaa'e hin deemtanii naan achuma buldee
nu wajjin baay'ee dhiphatee keechummaa jira raffisee dhufee taa'ee nu haasofsiisee amma isiniif waaqni mana isinii bitaniin jedhu. Laala waaqayyo kaan makaraa booddee karaa ba'iitti isinii qopheechaan jedhu isa waaqayyo karaa ba'iitti nu qopheeche maqaan isaa eebbifamu. Isa booddee isa booddee achi bullee barii lamataas achi bulaan hin jedhe aqaaqota nu waama boqodhaa jedhanii akka olii gad deemnee bulla. Amma dhuguma nama san keessa waaqni manni akka nu bitame taasise. Mana hin qabne ana olii gad zoorru sani manni immoo nu bitame. Mana warra aqaaqitti birrii kennanii warra sabaa mana nu wichisiisanii achi deebinee manatti gallaan immoo mana isaanii baachisnee erginanii makara xiyyiitii waan adda addaa uuman. Inni amma ani du'uyyuu guddaa hin qabuyyu keechi koo cakkaaniidha wangeelaaf baay'ee na cakkansiisa. Halkan isaan achi bulee warra Geetaachoon jedha ani achuma keechan bulu. Oo xiyyiitii tokko sanis waan fe'anii soo godhan oo achiin in dhufaa waatu dhufaa akka hin dhufne naan jedha ittan hima. Akkasitti waaqayyo waan baay'ee keessatti nu gargaareeti na gargaaree anumaa hidhachiisee biyya tanan dhufu kanan jedhe na fidee gooftan kana hojjete. Warra kadhaan immoo gareen kadhaa waan gurguddaa godhe. Bara sana qaaqaamnee nama 45 goone anis mariidha isaan keessaa jiru maroonni warri marraan Geetaachonis jira ana mul'ata kadhaan naa kenne. Inni ganamaa kunoo mul'ata kana eenyutu asfaxxamsiifne asfaxxaamiin barbaachisaadha mul'ata wottiman Fiqaaduu Irranaa. Inni jammarame maaladaa xalooti irratti konfiraansiidhaaf xaliin haa adeemu xalotiin kun naan jedhe afurri waaqaa ittime. Xalotiin maaladaa kana 10 jammarree oduma xalliyamu warri homaa hin qabne kaasa'uun hojii hin qabu warquufaan tabbee tulluufaan hunduu namoonni rakkina keessa jiru. Maaladaa kadhaan kun nama hundumaaf heebbate. Indaganaa immoo gareen kadhaa maddabamnee amma qaxqaxoo amma shinoo agalgaayii tokko fudhannee nama 5 taane 48 sa'aat 24 sa'aat bakka beeta kiristaaniin hin guddannetti maddabnee deemnee kadhanna. Bakka kotteen keenya ga'e wangeelotaa wajjiniin waaqayyo eebba hide maqaa isaa bara baraatti haa eebbifamu galanni kan waaqaa ta'u.